Kadirin tokko deemame namni abdii culullee. Namni makiinaa qabdan makiinaa VIP jechuudha garaan baafneti. Cuman ada mana? Aye, kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kaamera waliin nubbite qabu. Kalbaan qopheessite gara girisaan ajanda argatte manni waan ofii finna qoe. Waan ofii. Nagaa warra akkana na laalchisin. Eegusin kingitun. Namatti hin beekne. Jaartii keeti. Ganaa ta'uu heddee. Ijaazaa wal jaartii. Matama jirra hayawaana matama jirra sare. Arti ganaa ta'uu heddee maal gootare amma biraat. Kuno namoonni jira kuno gaardii jiraan argitu. Kun jaartii qaba. Maashaallah naaf. Jaartii qabu siqiliidha. Keessa Allah kosa ergiya. Wal baranna. Birriin qabu rakkataadha. Birriin qabne maan naa godha kan dhiyaate. Birriin qabne kakka isaa hedduun na bira jira laalaan barbaada. Birrii yoo qabaate. Barbaannaan haftaamiin na biree jira nama biyyaa ta'e malee. Itoophiyaa moo? Laalaan biyya naan barbaadu. Arafaate akkamii duula hiriira baatee jira dhugaa rabbiitti galatoome baay'ee viidiyoo kee namni 100 sheer na godhe namni wayii immoo natti barreessee namni guddaa wayii haati faatee sunuma si jaalattellee baay'ee si leelliftee mee suutuma na faarsi jedhiinii naan jedhe warabbal kaaba. Suutuma na faarsi jedhiinii. In baay'eeftee suutuma si faarsitu intalli kaayiroo jirtu sun baay'ee dubbattee naan jedhe. Baranna kan irra kaadda nama tokko nama ta'uu isaa irraan kaayadha malee yookaan ganda yookaan amantii yookaan maali jinnii waan akka isaan beekan san irraan beeku bar. Anjasti kan irra kaadhu nama tokko namni tokko nama ta'ee ajjeefamuus hin qabu cunqurfamuus hin qabu waan rabbiin gaafaturraa ilmi namaa maal godhuuf harka keessa kaata kanumaan kan dubbadhe bar. Asliidha kun asli akkami asli beeyta asli jaartii lammaffaa si argaadha seenaa eeyyamsiifadhu dhugaa rabbi. Asirraa guyyaa booda galti guyyaa sadi booda immoo kaayiroo dhufti. Kaayiroo irraa immoo alaaquu Kanaadaa. Isiin tummoo? Asli itti jalatti asli saafuudha kaayiroodha. Maqaa rabbi keessan itti sii dubbadha wallaahi. Abiibi haadha seenaatiin wallee daadhii si miskiintittiin hin dubbattullee wallaahi rabbi si himatti dhiis. Waan uffee sibira dhufoodha. Tayyib sibira haa dhuftu kaa. No, King isin maa wal fuutaniitiin gaaga kara Kanaadaa deemtu sima fuutee gara Kanaadaa deemtu. Laayisiin awwala achi kaayiroo qubatte kaayiroodhaan Kanaadaa qubatte. Maal godhu as dhuftu? Asli nada wal asri booda. Asli si dubbisiisa. Ati nama hunda namadini maali gara laafummaa keetii simiidha. Yeroo baay'ee si gara laafummaa keetii simiidha. Nama hunda namanin nama hundatti siqin nama hunda waliin hin nyaatin. Ana siin jedhe. Ila kun gaardii kiyya kaleetu isatu na bira jirre. Rakkoon qabu gaardii kan keessa rakkoon qabu garaa hin laafin anas siin jedhe. Intalti garaa laaftu kee abbaa haadhaati ulfooftise jedhan sanii garaa hin laafin nama hundaa. Of eeggannoo guddaa godhi. Namni miti si'ii kanaa miti jireenyuma lafa deemu kan ofii kan keetii hojjetattee baatee galtuu irrattuu diina hin dhabdu.
Kama dalagattee galtu ati nama wal dhabuu dandeessa. Akka nama ofirraa qabaachuu dhabuu dandeessa. Nama tuquu dhabuu dandeessa. Nama hamachuu dhabuu dandeessa. Jireenyuma kan kee kabaatee galtu kana keessatti diina hin dhabdu. Akkamitti jiraata diina hin dhabdu. Kanaafuu ati of eeggannoo guddaa godhi. Kasitu kee ammoo jechuudha. Nuti Oromoon yookaan akka Arsiitti miti jechuudha. Akka Oromoo kutaa kudha takkaatitti lubbuu sirratti kennina jechuudha. Lubbuu anaa intalaatiin lubbuu sirra kenna. Galatoma. Dhugatti na boonsite garuu sagaleen haa ta'u keetiif baay'ee gammade walaa rafaate. Ay halkan kanis sadii bitu halkan ta'ee namatu hin jirre malee halkan gizee viidiyoo kan kee argee sii barreesse san gizee galgala wayii dhimmaa sii dawwale san bar quban qabu iyyuu ani irraa quban qabu. Achi asii qophii gaseera yoo jiru viidiyoo kan kee argee wayii nama raadde si fakkaate laal nama raadde baroo suudii ta'e halkan san dhufa qabama. Dhugaa galatoomi maa gassarta uumaa nan bifne wallaahi. Asliin waan uyyuu laal maraatee siin jedha maraatee asliin kun uyyuu akkamitti naan jedhan adda walee miiseen jedhaanne miira keessa gallee siin jedha. Maa gadi baheetu viidiyoo iyyuu hin dubbanne narraa iyyuu hin dubbanne kun sareen ijoollee gandaatti garuu. No, inni lafa jala si jaalata. Asliin ol baasee akka namaa sana hin dubbatu. Wanni isaa hundi keessa garaa keessatti ol baasee hin dubbatu asliin. Hin beektu. Haadha faatee kanatti ulfaatee tuzuudhiin tun dhufuu kaayiroo intatti matana waliin dhufuu. Laala muyyattiin isi qotti kaayiroo kifiriin takka lafa jirti ol si darbaa kootti. Wallaahi. Ira takka waliin keessa jiraadhu si waliin ni jiraadha. Kootti wallaa kifiriin takka duwwaa lafa taa'aarti bilaa shakkiraatti kan falaara koo. Yoo akka Mansuurii na godheedha. Abiifi sa'aatii barbaadde baata sa'aatii barbaadde galta laal. Shaara Nuuraddiin kaayiroo tana keessatti Shaara Nuuraddiin jedhanii nutu bulcha. Arba'iin jedhaniitiin Mubaarakiif bulcha. Karaa achi maal jedhanii warruma TikTok irraa kanatu bulchaa jechuudha itti gaafatamummaa qabna. Namni tokko maqaa si dhawu. Asliin eessa bulchaa? Shaara Nuuraddiin bulcha inni. Reedinoo. Reedii fi Mubaarakii reediin tuutaa safara tuutaa jedha wayiiti jira tuutaa bulchaa. Mubaarak ammoo arba'iin. Waa bulchuu hin danda'u reediin mana gadi bahu biiziidha dhiisi. Laala wallaahi bulcha angoo cimaa qaba ishii maal taate ati amma ganda san keessa gizee gadi bahee jedhe waa takka shaayii kan osoo birri takkan kaffaliin dhugee biraa galti. Namni tokko itti dubbatu hin jiru. Dhugaadha kolfee jira asliin. Haadha faate geemii tokko taphannu. Yalla rakkoon qabus. Okay. Waan wal qaxxaan minnaa dhufaa jira gara. Haadha faate waan ati na qaxxaatu namni beeka. Wallahi yoo leenca yookaan makiinaa diimtuu argate malee fudhadhu qixaatiidhaan. Wayaa leenca wayaa makiinaa diimtuu. Asli akka namoonni qofa eegan akka namoonni qofa. Kuma kudhanii olii qixaatiinis ani immoo kuma takka argadhu si qaba. Maati maal laali girrisaa akkati taaptaapsiif godhu. Guys taaptaap naa godha. Mijatti abana barsiisa. Rabbiidhaati taaptaapiin tiyyallee taaptaapiin ijoollee sheekamaa mooya taap nama dhibba shaniin bakka kana teessanii. Dhibba shaniin bakka kana teessanii taaptaapiin sheeka maal? Nah, kun dhibba saddeet kuma galamee amma gidee tokko taap godha. Haadha faatee yoo rabbi tola sirra oolee kuma kudhaniin makiinadhaan leencan jette nan beeka qixaatii kee. Ni fudhadha yookaan hin fudhadha. Inni nu qixaatii eega akka qaxxoo barbaaddan taaptaap godha jabaadha. Laal qixaatii tokko baabaa bilooggoota ishii. Boleh cakap ni terakon kau. Baba belum kau tak kofa. Syukran je. Ya Riyad, ayah tak. Pada SB challenge dia nak kena tanya. Angkatai kalah tarawate. Tarawate di rumah tu wallahi. Zaman tak kuno akan syekon dekan boleh radabatan. Mana radabatan juru mana tanah kakiya kan radabatan juru. Abu-abu apa? Abu-abu apa?
Namni mana kana keessa seentanii fooloo mana kana godhin ikiribbee tokko fooloo godha hundi keessa. Kuma kudhan galuu qaba. Kuma jaatama kuma dhibba. Itti dubbadhu mee. Dabilii kanarra jabaadha. Dabilii kanarratti. Harka xayyattan malee akka feetanii taaptaabiin gootan iskireenii bilbila. Akka xayyattan malee akka amma kun godha dabil. Dabil no. Namni simatu baay'eedha. Wallahi. Namni simatu baay'ee kaayiroo dhumnaan jedhu. Atummaan kootu malee. Syukran. Isinitti haa ta'u. Baabaan bara kan qaxxa'u beekaniif akka hin qaxxaaneef akkana godhanii bara kan qaxxa'u beekanii saniifi bara. Kitaati jalaa na baasuufi. Kalas naqaxxaa nama yaataan jirtu. Bullu indee nu habibi salaamu. Baabaan nama hedduu si jaalata argitee miti. Bar namni salphaa si hin jaalatu bar. Guys, tap godha. Miira keessa galee qunnamni tokko gannatti dhiisu hin jiru. Abadan tana booda namootu. Baba Isa. Mubarak tikikilanya kun lali Muhammad. Guys, tap godha, follow godha. Kuma guutaa mi'a mana kana kuma tokko gara kan kuma tokko beekta. Iskiriin bilbila marraa sooti. Inni nakkamna bar. Namni dhibba sagal taaf goona bar. Namni kun dhibba sagalii wayi taaf goona. Kagarana jirtanis mana kana follow godha. Ittaan sun warri Makkaa fi naannawa Makkaa Jiddaa jirtan warri gara biyyaa galuu barbaadan warri daa'iman qabne heloo naan jedha. Akkasuma warri akkoo nama gurguddaa umraa fiddan shabaaba fudhadhu abbaa keessa namoota sila hin deebi'anii dhibbaan dhibba itti amanu akkana dubbiftan yeroo kanatti fayyadamtanii heloo yoo nuun jettan isin keessummeessuuf qophii ka warra biyyaa galchuu dandeessanii Eyyen lisbaasee baafnee galchina. Kalas tapha kana xumuraan deemu. Maarree haadha baatee? Wayyen. Maa calliftee? Ji'a tattalee jedhan na fakkaata. Hangam tura jedhanii. Lisbaaseen galuun guyyaa lamaaf sadii. Guyyaa lamaaf sadii tura? Guyyaa lama yookaan guyyaa sadii. Naa dubbisanii warri Makkaa fi naannawa Makkaa jiran naa dubbisanii. Isaan dubbisa akkas taanaan waan gaariidha. Mana hidhaa taa'uu irra akkas isinii wayyaa keessattuu shamarran fa'a. Amma carraa kana nama biraatu itti fayyadama. Ijoolleen teenya galaan jiranii. Achitti ka arginu immoo nama biraati kennaa haga hidhamutti haga qabamutti haga achitti ol darbutti boroogan ji'a gala torbaan gala osoo jedhu wannoo ta'a. Kanaafuu warri haalli isin mijaa'ee galuu fedha qabdan sa'aatii amma safaaraan banaa jirte haala gaarii nama keessummeessitu kanatti fayyadamanii heloo nuunaa jedhanii ni keessummeessina. Haadha faateetii habiibti qaalii namaa irraa bahuedha. Ummata kanarratti ol ka'ee si galateeffadha. Sagaleen haa ta'u jaalalloonni kiyya warri si caalasitti natti dhiyaatullee odoo sagalee naan ta'in gabbaatee sagalee naa taate alla magan galatoomi taankiyuu siin jedhe okay. Hamshir qaalii kiyya dhugaa hedduun si jaaladhaa hedduun si kabaja namni tokko akkasitti bu'uu hin barbaadu si miskiina kanaa miti si yoo birrii shan argate shan namaa kennee kiisa qullaa taa'u kanaa miti an baay'ee waa'ee kan kee haanniidhaaf akka feeteef anna kimee nama akkamii akkati taate karaa namni gaarii namaaf oolu waan gaarii hin argatu. Eenyuufuu jettee qucee kan kee gadi hin qabatini eenyuufuu jettee maakiroo sagantii takka Oromoon asirra jirtu hundisi muuziqaa ati gadhiiftullee yoo jibban namni si jibbu hin jiru. Eenyummaa kan kee namni si jibbu hin jiru. Muuziqaa ati gadhiiftu yoo jibbanis du'a kan kee namni jaalatu hin jiru jechuudha. Kana ni mormannaa eenyutti walitti hin dhiisu jabaadhu siin jedha atti fuufi namaa walitti hin bu'ine ammoo. Ayya galatoom meeshaadha yeroo biraa walitti deebiin. Irraa bahuuf anaa masumaan ba'a. Aya.